Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan dhaggeeffattoonni kan koo hundi keessanuu bakkuma jirtanitti nageenyi kan koo isin haadha qabachaa har'as viidiyoo haaraan deebi'ee jira. Viidiyoo har'aa keessatti kan isinitti agarsiisu akkamitti TikTokii keessan irratti filoowara baay'ee argachuu akka dandeessanidha. Namoonni baay'een filoowara hin arganne akkamitti argachuu danda'a TikTokii irratti namoota baay'ee horachuu hin dandeenye warroonni naan jettan akkamitti TikTokii irratti filoowara baay'ee argachuu akka dandeessan asinatti agarsiisa jechuudha dhaggeeffattoota kan koo barnoota. Egaa dhaggeeffattoota kan koo filoowara baay'ee argachuudhaaf video yeroo gallakiftan jechuudha akkamitti akka gallakiftan isinitti agarsiisa. Filoowara baay'ee akka argattaniif asitti mallattoo idoo kanaan tuqxanii akkuma argattan asitti jalqaba irratti daqiiqaa ni filattu jechuudha. Daqiiqaa ni filattu daqiiqaa video keessanii. Itti aansuudhaan immoo isin direct waraabuu dandeessanii an direct waraabuu irratti hin argamu. Upload video qopheesse qaba video san nafudha. Egaa video keessan bifa kanaan ni qopheessitanii ergasii immoo ni keessittan isin edit gochuu dandeessanii video keessan. Egaa asirratti jechuudha dhaggeeffattoota kan kun mata duree ni kennitanii fi egaa dhaggeeffattoota kan koo asirratti filoowara baay'ee argachuudhaaf yookaan nama baay'ee TikTokii keessan irratti argachuudhaaf wanti itti fayyadamtan maalidha? Hashtagidha. Hashtag akkamitti akka isin itti fayyadamtan isinitti agarsiisa. Hashtag itti fayyadamuun filoowara baay'ee argachuudhaaf nama baay'ee horachuudhaaf isin gargaara. Hashtag itti fayyadamaadha. Hashtag akkamitti akka isin itti fayyadamtanii fi filoowara baay'ee akkamitti argachuu akka dandeessan isinitti agarsiisa. Asirratti mallattoo hashtagii kana ni tuqxanii ergasii jechuudha dhaggeeffattoota kan koo fakkeenyaaf isin Oromiffaan hojjetta yoo ta'e Oromiffaa irratti search engine TikTok irratti Oromiffaadhaan search kan godhaman mata dureewwan akkamiiti fakkeenyaaf Oromoo TikTok jedhan Oromoo wal qabsiiftanii barreessitanii akkuma argattan Oromoo TikTok lamatu jira. Inni jalqaba miliyoona 31.4 nama hagasiitu daawwate hashtag kanatti namni itti fayyadame jechuudha. Kanaafiyyuu video kana hashtag kanatti yoo fayyadamtan yeroo gallakiftan video keessan yeroo gallakiftan hashtag kanatti yoo fayyadamtan carraan videoon keessan kun namoota miliyoona 31 kana bira gahuudhaaf carraa baay'ee qaba jechuudha. Kanaafiyyuu isa jalqaba kanarratti ni fayyadamtan jechuudha. Ammas hashtag biraatti fayyadamtan fakkeenyaaf ammas kan biraa search gochuu dandeessan amma fakkeenyaaf Oromoo kan jedhu haa fudhannu Oromoo qofan jedha. Amma fakkeenyaaf argattan jedhee yaadadha. Oromoo kan jedhu hashtag Oromoo jedhu kanatti namoonni itti fayyadaman nama miliyoona 579 itti fayyadame. Kanaafiyyuu Oromoo isa jedhu kanatti yoo itti fayyadames baay'ee gaariidha jechuudha. Namoota hammana bira naagaa viidiyoon kan koo. Inni biraa immoo amma hashtag biraatti itti fayyadamu fakkeenyaaf Itoophiyaa kan jedhu. Fakkeenyaaf akka asirratti argattan Itoophiyaan TikTok kan jedhu jira. Nama biliyoona 5.7 itti fayyadame. Isa kanallee yoo itti fayyadamtan nama hagana carraan gahuudhaaf qabu viidiyoon kun cimaadha jechuudha. Akkana jechuudhaan hashtagidhaan baay'ee barbaadu jechuudha. Hashtagidhaan baay'ee barbaadu. Fakkeenyaaf yeroo baay'ee namoonni itti fayyadaman hashtag jettanii faay isa kana jechuudha argaa jirtan jedhee yaada. Nama biliyoona 5,336 ilaale. Kanaafiyyuu hashtag kanatti illee ni fayyadamtu jechuudha. Namoota baay'ee bira gahuudhaaf viidiyoon keessan carraa guddaa waan argatuuf isin qarqaaraa jechuudha dhaggeeffattoota kan koo. Haala kanaan itti fayyadamtanii hashtag kana baay'ee itti fayyadamuu dandeessanii. Inni biroo dhaggeeffattoota kan koo immoo kan isin qarqaaru viidiyoo keessan edit yeroo gootan akkanatti gabaabsitanii irratti ni barreessitu jechuudha. Gubbaa kanarratti argattan jedhee yaada akka thumbnailitti gubbaa kanarratti waa barreessitan jechuudha. Namoonni viidiyoo keessan si'aayinaan seenanii akka ilaalaniif jechuudha. Ergasii save gootan jechuudha. Ergasii post gootan jechuudha dhaggeeffattoota kan koo. Egaa haala kanatti fayyadamuudhaan dhaggeeffattoota kan koo hashtag itti fayyadamuudhaan filoowara baay'ee argachuu dandeessan namoota baay'ee yeroo gabaabaa keessatti horachuu dandeessanii TikTok irratti wanti guddaan jechuudha. Hashtag itti fayyadamuudha. Hashtag itti yoo fayyadamtan yeroo baay'ee gabaabaa keessatti filoowara baay'ee argachuu dandeessanii. Viidiyoo kana like godhaadha. Namootaaf share godhaadha. Horaa bulaa.